barnoota viidiyoo editingii guyyaa 30 turu keessaa harrii guyyaa lammaffaadha. Guyyaa lammaffaa kana keessatti immoo beginners levelidhaaf kan ta'u tuqaawwan 3 ni ilaalla. Inni jalqabaan cut and trim. Lammaffaa irratti immoo how to delete mistake yookaan dogoggora keenya akkamittiin akka balleessinu. Sadaffaa irratti immoo basic setting yookaan immoo settingiiwwan barbaachisoo ta'anii kan beginnersidhaaf barbaachisan waliin ni ilaalla jechuudha. So isa kana hundumaa viidiyoo kana keessatti ilaalla waan ta'eef akka xumuraatti na hordofaa. Okay, jalqaba irratti CapCut keenya keessanii seenna new project kan jedhu ni filanna. Kana booddee viidiyoo edit gochuu barbaanne tiikinii goona. Erga filannee booddee HD kan jedhu kanatti tiikinii godhana quality viidiyoo keenya dabaluudhaaf so kanaan booddee add ni goona. Erga add goone booddee bakka kanatti nu dabarsee kana booddee edit ni goona jechuudha. Tokkoffaa irratti kan nuti waliin ilaallu cut and trim. Cut jechuu yookaan immoo split gochuun viidiyoo keenya cut goone yookaan gargar qooduudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. So kana gochuudhaaf immoo sarara adii bakka kana jirtu kana bakka barbaanne bakka itti kutuu barbaanne irra geessine al takkaaf ni xunna. So kanaan booddee gara gadii kana split kan jedhu ni jira. Split kan jedhu kana ni filanna. Haala kanaanii katii ni goone jechuudha. Iddoo barbaadame fakkeenyaaf asittis kutuu yoon barbaade split kan jedhu kana nan tuqa jechuudha. Saaraa koo kana bakka barbaade irra kaadhe. Kana booddee maal ta'e jechuudha viidiyoon keenya bakka kanatti citeera asittis citeera jechuudha. So paartiin barbaanne paartii dogoggorate yoo ta'e keessaa balleessuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo wal jala dabarsuus hin dandeenya jechuudha. Tiriimii jechuun immoo viidiyoo keenya jalqaba isaa yookaan immoo dhuma isaa irraa gabaabsuu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon keenya kana agasiitti dogoggore yoo ta'e bakka sarara kanaa qabuudhaani haala barbaanneen bakka kanatti bunnaa jechuudha. Asiinis gabaabsuu yoo barbaanne haala kanaan ni gabaabsinaa jechuudha. Inni kun maalidha? Tiriimii jedhama jechuudha. Inni lammaffaa immoo how to delete mistake. Kana jechuun immoo editii keenya keessatti dogoggora yoo uumame dogoggora sana akkamitti akka balleessinudha jechuudha. Fakkeenyaaf paartiin kuni viidiyoo kanarraa paartiin katii ta'e kuni dogoggora yookaan immoo sirrii miti yoo ta'e maal goona viidiyoo sana al takkaa tokkuudhaani gara gadii kana dhufne dileetii ni goona. So erga dileetii goone booddee bakka kanaa maal ta'e jechuudha hin badee jechuudha. Inni kan biraa immoo akkaataa nuti itti sirreessinu misteekii keenya yookaan dogoggora keenya bakka kana mallattoo lamaantu ni jira. Innis undo fi redo kan jedhu. Undo jechuun fakkeenyaaf dogoggora tokko yoo hojjenne yookaan viidiyoo tokko fakkeenyaaf viidiyoo kana yoon balleessuun isaa kun dogoggora yoo ta'e maalan godha undo kan jedhu mallattootti kana tuquudhaani gara boodee nan deebi'aa jechuudha. So kanaani dogoggora koo sirreessuu nan danda'a. Yoo dirqama viidiyoon kun baduu qaba garuu dogoggoran immoo gara boodaatti deebise yoon ta'e gara duraatti deebisa jechuudha. Viidiyoon kun deebi'ee ni bade jechuudha. So haala kanaani dogoggora keenya sirreessuu dandeenya. Inni kan biraa immoo best setting. Best setting jechuun yeroo baay'ee viidiyoo keenya yeroo nuti edit goone xumurree seevii goonu dogoggorri mudatu bakka kanatti. Fakkeenyaaf gara olii kana mallattootti kana ni tunna. Erga tuqnee booddee akkaataa nuti seevii goonu nu jira. Namooti baay'een viidiyoo isaanii edit goonii bakka kanatti dogoggoru. So kanaaf immoo beginners yoo ta'an yookaan nama reefuu viidiyoo edit gochaa jiru yoo ta'e kun 1080 yoo ta'e bareedaadha kwaalitiidhaaf jechuudha. Inni kun definitionii viidiyoo keenyaati yookaan reeshiyoo keenya jechuudha. Inni kun immoo frame rate. Frame rating kun immoo smoothness viidiyoo keenyaati jechuudha. Kana dabaluu dandeenya hir'isuu dandeenya. Garuu beginnersidhaaf kan gorfamu 30 yoo ta'e bareedaadha jechuudha. Inni kan biraa immoo bitrate. Bitrateen kwalitii yookaan immoo qulqullina viidiyoo keenyaa kan murteessuudha jechuudha. Baay'ee viidiyoo keenya kwalitii isa dabaluu barbaanne yoo ta'e kana haala kanaan as fiduudhaani yoo guunne gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf TikTok fa'i hojjenna tanaan bakka kana yoo finne gaarii. Maaliif kwalitii viidiyoo keenyaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kan biraa optical flow kan jedhu. Optical flow kan jedhu kana bakka kana mallattoon kun ni jirti. Mallattoo kana yoo banne gaariidha jechuudha. Maaliif yeroo seevii goonu akka carraa yoo bilbila yookaan akka carraa keessaa baane akka inni hin kuffifnee fi booddeedhaani akka inni seevii nuu ta'uu nu gargaara jechuudha. Gabaabumatti barnoota keenya irraa kana fakkaata. Barnoota keenya guyyaa sadaffaan itti fufa waan ta'eef achiin na hordofaa. Namooti barnoota dheeraa barachuu barbaadan immoo karaa YouTube chaanaalii Teeraa Digital Skill kan jedhu YouTube bira deemtanii sarchii gochuudhaani argachuu ni dandeessu. Viidiyoo dheeraa isaa achirratti gad lakkifamee jira step by step jechuudha. Akkaawuntii kanaaf haaraa kan taatan follow gochuu hin dagatinaa.